السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا نمني أزدرت يركاير تنقل مليون جامع سببا مقالة نيروبي خستي سببا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إساتو كودان أكسما أمانتا سلاما مقابل لي سودان تيك توك بتي وياران تنات واتمي أس mana hidha galaa Nairobi keessatti argama. Egaa hawaasa kanaan maal jettaa jennaan waan inni jiru sirraa adda baafannaa mee galatooma hundi keessanii bagana gannuftanii akkuma walii galatti wanti dubbachuu barbaadu wal bukkee kompeer godhee dubbachuutu narra ture. Quraana qulqulluudhaa fi macaafa qulqulluu wal bukkee kompeer godhee akka garee shaadaa fi akka garee wangeelaa kan jedhamu akka ittuutu wal karakkarree irra taa'anii gaarii ture. Ani immoo akkamattiin qaxxitaa dubbadhe waanta ta'eef balleessaa waanta hin qabuuf uummati musliimaa hundaa fi rabbiin illee akka ifama naa godhuuf naa kadhadha jechuun barbaada. Naaf eebbifama hundi keessatti hin jaalladhaas hin kabaja. Taatayyatillee galatoomii egaa hawaasa dubbisneesi warreenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa namni as duratti harkaa jirtan kun مليون جامع سببا مقالة نيروبي خستي سببا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إساتو كودان أكسما أمانتا سلاما مقابل لي سودان تيك توك بتي وياران تنات واتمي أس mana hidha galaa Nairobi keessatti argama. Egaa hawaasa kanaan maal jettaa jennaan waan inni jiru sirraa adda baafannaa mee galatooma hundi keessanii bagana gannuftanii akkuma walii galatti wanti dubbachuu barbaadu wal bukkee kompeer godhee dubbachuutu narra ture. Quraana qulqulluudhaa fi macaafa qulqulluu wal bukkee kompeer godhee akka garee shaadaa fi akka garee wangeelaa kan jedhamu akka ittuutu wal karakkarree irra taa'anii gaarii ture. Ani immoo akkamattiin qaxxitaa dubbadhe waanta ta'eef balleessaa waanta hin qabuuf uummati musliimaa hundaa fi rabbiin illee akka ifama naa godhuuf naa kadhadha jechuun barbaada. Naaf eebbifama hundi keessatti hin jaalladhaas hin kabaja. Taatayyatillee galatoomii egaa hawaasa dubbisneesi warreenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa namni as duratti harkaa jirtan kun مليون جامع سببا مقالة نيروبي خستي سببا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إساتو كودان أكسما أمانتا سلاما مقابل لي سودان تيك توك بتي وياران تنات واتمي أس mana hidha galaa Nairobi keessatti argama. Egaa hawaasa kanaan maal jettaa jennaan waan inni jiru sirraa adda baafannaa mee galatooma hundi keessanii bagana gannuftanii akkuma walii galatti wanti dubbachuu barbaadu wal bukkee kompeer godhee dubbachuutu narra ture. Quraana qulqulluudhaa fi macaafa qulqulluu wal bukkee kompeer godhee akka garee shaadaa fi akka garee wangeelaa kan jedhamu akka ittuutu wal karakkarree irra taa'anii gaarii ture. Ani immoo akkamattiin qaxxitaa dubbadhe waanta ta'eef balleessaa waanta hin qabuuf uummati musliimaa hundaa fi rabbiin illee akka ifama naa godhuuf naa kadhadha jechuun barbaada. Naaf eebbifama hundi keessatti hin jaalladhaas hin kabaja. Taatayyatillee galatoomii egaa hawaasa dubbisneesi warreenna.